Yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi jireenya duniyaa kanarraa yookaan na dabarsii yookaan na dabarsii. Wallaahi gubadheen gubadhee wallaahi hin dandeenye gubadhe. Kana jechuudha amma jechuudha. Wallaahi yeroo isaa 10 qulqulleessee ba'e jechuudha yeroo asirii. Ilaalaa Rabbii jedhaatii. Ilaalaa jechuudha waan rakkanilaa daqiiqaa tokko keessa kana godhan. Yaa jamaanuu maal nuti yaani garuu ifaa kana nuti yaani moo? An dadhabeen jira wallaahi osoo nu fedhin dadhabe wallaahi. Carraa kiyya qofa moo kanuma hundaati garuu. Gaafa hiree kan koo kana godhu wallaahi osoo hin bakka duniyaarraa dhabamee jira. Obboleeyyan kiyya hin ulfaata dhugaa viidiyoon kun barumsa isinii ta'a jedheetiin yaada. Warroonni yeroo baay'ee ijoolleen baay'een jechuudha dhuftanii koomentii yeroo baay'ee of miidhinaa yeroo an jedhutti jechuudha. Ani tiyya quba nan qabdu keessaayyuu yeroo ayyaanaa kana fa'a osoo isiin quba nan qabne ani mana hunda qulqulleessaa bakka isiin hin beeyne jettanii fayyaalummaa fi gara laafummaadha jechuudha kuni. Garuu isaan jechuudha akkasii miti amalli isaanii itti ka'an taanaan bakka akka waan namaa miti akka waan maashinii wayii mana isaanii keessa hojjetuuti jechuudha. Si akka namaatitti si lakkaa'an jechuudha hin dadhabdi isiin kun nama foonii fi dhiiga akka kennaa jedhanii siif hin yaadan jechuudha. Erga birrii si kafalanii akka dhagaatitti akka mukaatitti si ilaalan jechuudha isaan. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Kammaan isaan isin ajajanuu kammaan isaan isin irratti fe'anuu dalagaan ka hojjechuu hin dandeenye kana kama isaanuu daqiiqaa takkatti waan namni torbee tokko hin balleessine balleessan kana isinoo maal yaaddaniiti ofiif maal yaaddanii humna keessaniif laphee keessaniif hunda bakka isiin hin beeyne mana isii hunda qottan jechuudha. Mana isaanii hunda bar qoteetiin hunda waa hunda kaasee deebisee qulqulleessee sirreesse jechuuf jechuudha. Nama akkasii jechuudha 3-4 si barbaachisa. Si galee isaan garuu si nama tokko mana kennaaf hin ga'e jedhanii si qaxaranii garuu meeshaa isaanii hunda kaasee tolchee dachaasa jechuuf nama akka keetii 4 barbaachisa jechuudha. Ati qofti osoo hin taane jechuudha. Ijoolleen baay'ee waan akkana kana ka gootan isaan kun si tabakkasiin hin beeyne qulqulleessaa oolte kaan kaastee kaan deebistee kaan kaastee kaan deebisaa oolte si'i ka humni keessi laafe irraan immoo yoo isiin hojii hagana ga'u sitti dabalte akkam taata kanas simatu hojjetaa bara. Kanaaf hojiin isaanii hin dhumatu dabalaa deema malee. Isinillee akkasumatti of miidhuu osoo hin taane of qusachaa yeroo isin ajajin boqonnaa fudhachaa eegattanii yeroo isin kana godhi bakka isin hin ajajnetti fayyadanii kataa'u kana gochuu jettanii of dadhabsiisuu osoo hin taane isinis jala iraftii fudhachaa boqonnaa fudhachaa hojjechuudha malee hojiin isaanii akka hin dhuman hin beeytan. Argitanii jirtanii bakkuma hunda jira jechuudha kuni mana tokko lamaa miti bakkuma hunda jechuudha. Isaan amma waa tokko ka keekii yoo hojjechuuf keekii takkatti hojjechuuf jechuudha. Meeshaan qumsaaxini hunda gadi yaa'a jechuudha. Ka barbaadaniif kan barbaannes ka barbaadan suquuf kan barbaannes gadi yaasanii ta'u achuma dhiisan jechuudha. Hin dachaasan waan hojjetan san irratti jijjiisaa zayitii haa ta'uu duqeetii haa ta'uu baballeessanii biraa deeman jechuudha. Meeshaa tokko fuudhuuf meeshaa 15 gadi yaasan jechuudha isaan. Kana hoo diganaa xaraydee dhiixee dachaastee bakka isaa soyixee bakka isaatti deebistee ka isaan xureessan kana qulqulleessitee maal jettee gattee utaate humni keessi laafe. Isaanii hoo waan hojjechuu barbaadan san bata godhaniitti hiqaa gadi yaasanii kaan achi darbanii kanas darbanii kaati sirreessitee keette kaan mataa ol garagalchanii kaan mataa garagalchanii kaan gadi guuranii fiiganii biraa kifiliifitti deeban yookaan saaloon itti deeban jechuudha. Dhufee hoo siika kan hojiin makaraa argu jechuudha. Sii galee kanaaf atis gizee hojiin ajajamnetti hunda isaanii keessa deemtee qotuu osoo hin taane
bakka ajajamte hojjechuu osoo hin taane nyaa'u bakka qoshashaa qabu argite qulqulleessi. Garuu jechuudha hojiin akkasii immoo karooratti qabatameeti bara kan hojjetamu. Ijoolleen baay'een jechuudha guyyama hunda firiijii kan dhiibdan yoo ta'e guyyama hunda injiraami wantoonni akkas kakaasanii qulqulleessan bakka xaxaragamu firiijii gubbaa qumsaaxinii gubbaa isaa kanneen qumsaaxinii keessa kunneen karooratti qabameeti beeytan. Torbee lamattis haa ta'u torbettis al tokko haa ta'u torbee lamattis al tokko haa ta'u akka itti xuraa'ittiidha isa qulqulleessita. Ijoolleen tokko tokko akka waan kanarraa hin beekne jechuudha. Akkuma mana qulqulleessanii firiijii sanis as dhiiban hadhas gubbaa isaa solbaanii masalaalii qulqulleessan inni kun sirrii miti jechuudha. Isin miidha. Kuni hojii jechuudha. Hojii dhiifama hojii karooratti qabattanii guyyaa hojiin baay'ee hin jirre guyyaa isaan nyaata baay'isanii hojjenna guyyaa hiiqaa dhiquun isinitti hin baay'an guyyaa maatiin manatti hin baay'an boru maatiin natti hin baay'atu guyyaa beeyte guyyaa uffanni miicuun natti hin baay'atu beeyte guyyaa uffanni tokkosuun natti hin baay'atu beeyte guyyaa san firiijis gubbaa isaa qumsaaxinis gubbaa isaa duuba isaa akkasitti karooratti qabatteetiniin qulqulleessuu qabda malee guyyaa hojiin tokko sirraa hir'atu hojii san qulqulleessuu qabda malee hojii hunda wal bira qabdeetiniin yookaan waluma bira guyyaa hunda hojjedha jettu ta'e hin dandeettu obboleettii tiyyaa situ miidhama jechuudha. Ijoolleen baay'ee warra waan kanarraan beekne ijoolleen reefa haaraa dhuftan fa'aa waan kanarraan beektan jechuudha. Kana godhi yoo isin jette firiijii kana gubbaa bee qulqulleessi qumsaaxinii hiiqaan keessa galu kana gubbaa isaa xarage yoo isin jette guyyama hundaa miti jechuudha ka godhuu qabdan kan. Torbeetti al takka yookaan torbee lamatti al takka ta'uu qaba malee guyyaa hundaa miti jechuudha. Obboleeyyan kee waan kanas beekuu qabdanii. Akkasiin isin jira ijoollee baay'eetu jechuudha yeroo akkanaa kana miidhamaa hadhaan qulqulleessanii firiijii isin jettanii osoo uffata fa'aa akkasitti dhaabattanii tokkostanii jettan akkanatti qulqulleessinaan jettee gaafa duraan abarsiistu guyyaa guyyaan akkasumas isin guyyaa guyyaan qulqulleessitan guyyaa guyyaan miti jechuudha. Hojiin akkanaa guyyaan itti qabame injiraame mukayyifii fa'aa keessa baasanii awwaara dhiqansan kan gingilchaa fakkaatu isallee guyyaa hundaan osoo hin ta'in isaan waan hojjechuu qabdan isin barsiisan malee waan torbetti yookaan al takka hojjechuu qabdan isa kan adda baastanii beekuu qabdan jechuudha. Waan guyyaa hunda hojjettanii fi waan torbetti al takka hojjettan waan torbee lamatti al takka hojjettan adda baastanii beekuu qabdan jechuudha. Waluma qabdanii hojjechuu osoo hin taane obboleeyyan kiyya. Akkasiin isiniin jedha. Warroonni beeytanii ijoolleen haaraa reefu biyyarra dhuftan waan kana adda baasaatii beekan isiniin jedha. Akkasii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.